otuu kanan beekee kabajaan manaa baata. Yeroodhaaf maqaan kiyya icciitii isiniif haa ta'u kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii Bahaa aanaa Shirkaa bakka jedhamtu keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee ijoollummaa kootti galeen hanga kutaa ja'affaatti baradheera. Ani dhaladhee umurii koo waggaa 2tti abbaan kiyya nurraa boqote. Maatii kiyyaaf ani mucaa quxisuudha. Yeroo sanarraatii kaasee haati keenya akka haadhaas akka abbaas taatee nu waliin rakkachaa nu guddiste. Yeroon barnoota koo kutaa 5ffaatii gara 6ffaatti darbu haati kiyya hedduu rakkatteetti. Rakkoon ishee kan duraarra itti caalee sila yaa mucaa koo otoo abbaan kee jira ta'ee akkana narratti hin taatu qabeenyi horanne hundi inni du'ee jennaan manaa yaa'ee umii jettee imimmaan lolaasaa yeroo na gaafattu anis yaa harmee koo homaa hin yaadda'inii siif dabarseen rakkoo kana keessaa si baasaa sanarrayyuumee waan tokko naaf eeyyamii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti isheen maalinni yaa dhalee koo jettee yeroo na gaafattu gara biyya hambaatti deemiin dalageen rakkoo kana seenaa akkati godhattuun barbaadaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti haati koo maali yaa mucaa koo maalumaaf umurii ijoollummaa kanatti waan akkasii yaaddee ati umurii kanaan rakkattee biyya hambaa deemtee jireenya koo dabarsuurra hiyyummaa maan rabbi otoo na dabarsee wayyaa jettee na diddee. Haa ta'utii garuu yeroos waan itti kobbee daftara yuunifoormii naaf bittu waan dhabdeef anis gara eessuma koo deemeen harmeen kiyya barana na gargaaruu dadhabdeetti kobbee yuunifoormii fi daftara naaf bitii jedheen eessuma koo yeroon gaafadhu yeroosuma na fuudhee gara gabaatti na geessuun waantan barbaachisu hundumaa naaf bitee dabalataan haadha koof kan ta'u uffatallee bitee geessii kennii fi atis barnoota kee seeraan baradhuutii haadha keellee rakkina kana keessaa baasii jedhee na gorsee na gaggeesse. Gammadeen haadha kiyya biraan deeme waan teessumni kiyya naaf bite sittin argisiise. Sanaan booddee barnoota koo seeraan yeroon eegalu dargaggoota naannoo keenyaaf jecha garuu bahee galuun baay'ee natti ulfaata. Inumaa dargaggeessi tokko si fuudhe malee naan jechuun na rakkisuu jalqabe. Yeroon bahus ta'e yeroon galu mana barumsaattis ta'e qe'eetti ana biraa nafu darbee Reyoota koon na kadhachiisa. Darbee dhiirota gaaffii majaalalaa naaf dhiyeessumaafillee gara kootti maxxanan lamuu lammataa maddii ishee dhaabbattanii jennaan lubbuu keessan hin baasa jedhee anarraa isaan ari'a. Haa ta'utii garuu ani dargaggoo kanaan maaloo narraa deemii ani kaayyoon kiyya baradheen haadha kiyyaaf dabarsuudha. Fuuldura kiyya dhaabbattee nan gufachiisiinii kaayyoo heerumaa sa'aatii kanatti gonkumaa hin qabu jedheen deebiseefi. Haa ta'utii garuu na duraa deebi'uu didee waggaa tokko guutuu na rakkise. Sanaan booddee ganna barnoota kutaa 6ffaa akkuma xumurreen hiriyoonni koo 3 biyya hambaa deemuuf waraqaa eenyummaa aanaarraa deemanii baafachuun dhagahe. Yeroo kanatti anis haadha kiyyaan waraqaa eenyummaa naaf baaftee gara biyya hambaatti na ergite malee jechuun mana keessa nagaan ishee dhawwadhe. Erga kanaa isheenis obboleessa kiyya hangafaa fuudhee maatii godhateeru bira na geessuun mee mucayyoo kana akka feete godhii biyya hambaatti na ergitani malee jettee mana keessa taa'iif dhaabii na dhowwachaa jirtii jettee isatti himte. Innis gaaffiiwwan tokko tokko erga naaf dhiyeessee booda haadhuma kiyya biratti fedha ishee taatee jennaan ijoollummaa maal qabdii hiriyoonni ishee deemaa jiru haa deemtuu siifillee boqonnaa ta'a jedhee isheetti hime. Erga kanaa haati kiyya deebitee gara magaalaa aanaa keenyaa na geessuun waraqaa eenyummaa naaf baasuuf yeroo deemnu guyya 3 magaala keessa oollee bullee homaa warri gandarraa hojjetan tolinuuf jechuu hin dandeenye. Yeroo kanatti obboleessi koo hanga hin danda'u siif yaaleen jiraa naaf hin danda'amne gara manaatti galii ani immoo dhimma ta'e waan hin qabuuf bor nan dhufaa jedhee na gaggeesse. Anis tole jedheen daandii biyya keenyaa qabadheen deemaan otoo jiruu dargaggeessi na kadhachaa ture suni hiriyoota isaa 3 waliin daandii irratti natti dhufe. Maali fulli kee sirrii miti maal taateetii jedhe yeroo na gaafatu biyya hambaa deemuuf jedheen waraqaa eenyummaa akkanaaf baasaniif magaala dhufeen na didanii jedhe yeroon itti himu otoo tole naan jetteetti ta'e silaa
suruma kee qofa si harkaa fuudheen daqiiqaa 5 keessatti siif xumureen dhufaa amma garuu waan na diddeef kana siif gochuu hin danda'u wantan si jaalladhuuf garuu kottu har'a sin gaggeessanaan jedhee hiriyoota isaa biraa deebi'ee na waliin deemsa eegalee sanaan booddee mana hiriyaa koo tokkotti gorree nyaata nyaannee deemsaaf deemmoo ni xumurannaa jedhe na gaafate. Anis lakki sobdeetii na bulchuuf mitii jedhee yeroon gaafadhu lakki sa'aatiin ganaadhaa maaliin si bulchaa otoon karoorfadheera ta'ellee silaa beekaa jedhee na goyyomsee mana hiriyaasaa tokko na geesse. Akkuma deemneenis hiriyaansaa haadha manaasaa waliin jiraatu nyaataa fi dhugaatii buna shayee erga nuuf qodanii booda haati manaa karaa duubaa ijoollee ishee qabattee abbaan manaan karaa fuulduraa amman deebi'a jedhee mana nutti dhiisanii deemanii. Erga kana dargaggoon kuni ka'ee har'agaa na harkaa bahuu hin dandeessu tola keemoo dirqama siif wayyaa jedhee yeroo na gaafatu maal jechaa jirtaa dhuguma ati kana narratti yaaddee mana kana na fiddee jedhee yeroon gaafadhu ani dhiira mitii gamana facaaseen gamanatti kan hin hammadhu jedhee balbala cufee maddi kiyya keessa rukuttaa cimaadhaan erga na kabalee booda na kuffisee dirqiidhaan kabaja kiyya narraa fudhate. Erga kanaa maal akkan ta'es maaltu akka narratti raawwates waan hin beekneef ganama bariin of yaadadhe yeroon of argu dhiigatu narra jira. Dargaggoon kun silaa durba ta'uu kee otoo hin beekee kabajaan mana warra keetiin si baasaa amma garuu dirqiidhaan kabaja kee waantan sirraa fudheef beenu mana adaadaa koo deemnee akka na bira jirtu jaarsatti ergeen araara buufnee bultii waliin ijaarrannee ni jiraannaa jedhee na gaafate. Gonkumaa haala kanaaf na barbaada jedheen yaadee waan hin beekneef ofitti waameen adda isaa keessa dhungadhe. Anoo kabajuma koo narraa fudhattee wanta na gadhiistu natti fakkaatee ture. Akka ati ulfina koo ulfina kennitee rabbi jireenya keef ulfina haa kennu jedheen itti gammadeen waliin gara mana adaadaa isaa deeme. Erga kana waraqannis barreeffamee maatii kiyya bira gahee intalli takkaa deemte silaas deebiteen galtu mitiiree jechuun maatiin koos tole jedhanii na kennanii. Erga kana anaaf inni jaalalaan kabajaan ulfinaan mana tokko keessa waliin jiraachuu eegalle. Haa ta'uutii garuu anaa fi abbaan manaan koo jaalala dhugaa waliin qabna malee madda galii jireenya keenya ittiin gaggeeffamnu homaa waan tokkollee hin qabnu. Otoo humna qabnu rakkinni manatti nu galee booddee irratti naannoo baatii 7 erga waliin jiraannee booda abbaa manaa kootiif yaada biyya hambaa deemuun dhiyeessee fi yeroo kanatti inni rakkannee haala kanaan waliin dhumuu keenyarra deemiitii hojjedhu nus maatii kees jijjiirii jedhee maallaqa liqeeffatee piroosesii hundumaa naaf xumursiisee yeroo baatii 3 gidduutti gara biyya hambaatti imala kun taasise. Erga kanaallee rabbi na gargaaree manni gaariin na gahee baatii 3 dalageen dachaa maallaqa liqeeffatee ergeefiin liqeellee akka inni ofirraa deebisu nan taasise. Erga kanaa jaalalli keenyis itti fufee yeroo hundaa haala irra jiru wal hubachaa wal jajjabeessaa turaa giddu gidduutti maallaqa xiqqoo isaaf ergaa haadha koo magaalarraa lafa biteen manni akka ijaaramuuf hin taasise. Erga kanaatii gara dhuunfaa kootti deebi'een abbaa manaa kootiin maallaqa walitti qabiitii lafa nuuf biti jedheen baatii baatiidhaan kan hin argadhu uffata kiyya otoo hin jijjiirratiin dibata dubartiif barbaachisu otoo hin godhatiin guutummaatti rakkachaa erguuf hin jalqabe. Innis tole jedhee maallaqa kanaan lafti argamee ture. Haa ta'uutii garuu ishee kanatu na hanqata jechaa baatii irraa gara baatiitti otoo na ceesisuu waggaan tokko guute. Anis dhugumatti maallaqni wanta hanqate natti fakkaatee ture. Sababa kanaaf jecha abbaa warraa koo kana mari'adheen maallaqa gaarii argachuuf mana maadaamiin dalagaa jiru keessaa baheen ala bakkeedhaa hojjechuun eegalee dhugumas miindaan kiyya dachaa ta'e. Erga kana ammallee baatii baatiidhaan jaarsa kiyya irratti yeroon ergu namoonni naannoo kiyyaa jaarsi kee amala hin taane bareeraa kanaan booddee maallaqa kee isatti hin ergiinii yoo duute malee jechuun na gorsuu jalqabanii. Maali jarri kun immoo bultii kiyyatti naafanii gargar na baasuufi jedheen yaada isaanii dhiiseen yaada jaarsa kiyyaa qofa dhaggeeffadheen maallaqa itti erguu kiyya itti fufee. Meerre lafa bittee jedhee yeroon gaafadhu maallaqa na harkaa fudhatee hinumaa na dubbisuu dhiisuu
natti jijjiiramuu jalqabe. Maal taatee maal rakkoon kee jedheen ammallee yeroon gaafadhu homaa naaf hin deebisu. Kan inni na waliin dubbatu baatiin mindaa kiyyaa yeroo geessu guyyaa ishee lakkaawwatee dhiifama na gaafatee sobee kana gochaan jira kanarra gaheera jedhee goyyomsee maallaqa na harkaa baafata. Maallaqa ani itti ergu qumaara nyaachisee araada isaaf kanfalee waggaa 2 kan hin hojjedhe duwwaatti na hambisee. Sanaan booddee nama kana waliin itti fufuun qabu jedheen yeroo murteeffadhu karaa hiriyoota koo boo'ee karaa maatii koo dhufee garaa na laaffisiifatee ofitti na araarfata. Anis ni jijjiirama jedheen ammas waggaa 1 guutuu maallaqan dalagadhutti hin ergee. Haa ta'utii garuu homaa jijjiiramni hin jiru. Isa qofaallee otoo hin taane harmeensaa isa waliin taatee maallaqa baatii 6 na nyaatteetti. Yeroon ani waggaa 2ffaa dalagachaa jiru abbaan warraan koo kuni nama waliin walitti bu'ee baatii 6 fidamee ture. Yeroo sana haadha kiyyatti ergadhu waan naan jedheef amaneen maallaqa kiyyaa haadha isaarratti ergachaa ture. Haa ta'utii garuu erga inni hiikamee yeroon maallaqa kiyya haadha isaa gaafadhu maallaqa maal natti ergiteetii jettee na gante. Erga kana waggaa 3ffaa wajjin tureen maallaqni koo waggaa 3 boolla yeroo na jalaa lixu. Kanaan booddee rabbi naa gargaaruutii nama kanarraa adda bahuun qaba jedheen murteeffadheen adda bahee. Maatii koo maallaqni waggaa 1 ergee lafa bitee mana kan ijaare kan mataa kiyyaa immoo waggaa 3 guutuun ergee lafas bituu manas naaf ijaaruu dadhabee. Erga kanaa irraa fagaadheen yaa rabbi na gargaari jedheen karaa hundaan bilookkisa godheen jireenya gara biraa jalqabuuf dargaggoota gara biraa waliin haasa'uun eegalee. Akka carraa ta'es dargaggoo miskiina tokko waliin baree. Yeroo dheeraafis erga waliin taphannee booda seenaa kiyya kaleessaa 1-2 itti muun gaaffii jaalalaa saareenan fudhadhe. Yaada kiyya jijjiirradhee dargaggoo kana waliin ta'us abbaan manaan kiyya garuu karaa warra kiyyaa dhufee maaloo jaartii kiyya naaf deebisaa jedhee jaarsa torbeetiin ergataa. Gara maatii kootti yeroon bilbilu maaloo yaa mucaa jaarsa keetti deebi'ii kunoo bahaa gala nu dhorkaa jira jaarsi kee jedhanii yeroo na gaafatan kansaa ani cufeeraa anaaf inni fayyaatti mitii du'aatti illee waliin arginu jedhee warra koof hin deebisaa. Haati kiyya bultii keessatti rakkoon kanuma jirudha yeroo dhufte kana hundumaa ni furattaa jettee illee na gorsitus ani garuu lakkinaaf hin ta'u. Namni kun dafqa kiyya waggaa 3 boollatti kan naqedha. Hariiroo jaalalaa nama biraa waliin illee eegaleeraa jedheen haadha koof hin deebisee. Haati kiyya nutoo takkaa heerumsiifnee lammata heerumu immoo sanyii keenya keessaa eessaa barteetii moo wanta haaraa nurratti jalqabuu fi jettee natti dheekkamaa jirti. Anaaf garuu jala mureen dargaggooma kana waliin ta'een hinumaa akkan jabaadhuuf jecha bakka jirutti deemeen qaamaan wal argeen yeroo jaallaa gaariis waliin dabarseera. Baay'ees waliif taanee abbaa manaa koon jaalladhu irratti dagadheera. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan maal naan jettu? Ani amma guutummaa guutuutti abbaa manaa koo dagadheen jaalallee koo kana waliin jira. Baay'eetti san jaalladha. Anaaf duraan warqeen abbaa manaa koo natti fakkaata ture. Haa ta'utii garuu kan ammaa immoo warqee caalu bakka garaa koo bakka yaada koo naa gahudha. Akka garaa koof hanga dhumaatti otoo waliin hin ta'e baay'ee natti tola. Haa ta'utii garuu rakkoon karaa maatii koo yaada na hirsiisa. Mee isin immoo yaada keessan naaf qoodaa. Abbaa manaa kee duraatti deebi'ii yookiin immoo jaalallee kee ammaa waliin jireenya kee xumuradhu milkaa'inaan jedha. Ana obboleettii keessan Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa isheellee dhaggeeffattan yaada jajjabinaa maal murteeffachuu akka qabdu komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf
guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.